Har'ammoo viidiyoo kanaan probability of an event waliin ilaallaa jechuudha. Probability of an event jalatti classical approach jira, calculating an outcome using permutation and combination waliin ni ilaalla, and empirical or relative frequency approach illee waliin ilaalla jechuudha. Isaan kana fayyadamee akkamitti immoo qormaata irratti hojjechuu dandeenya kan jedhus waliin ilaalla. Amma xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Probability of an event kan jedhu maal jechuudha? Probability eventii tokko yookaan carraan ta'umsaa eventii tokko maal fakkaata? Eventiin tokko sample space keessa carraan ta'umsaa ammam ga'a yookaan immoo akkamittiin shallaguu dandeenya kan jedhu bifa garaagaraatiin gosoota garaagaraa ilaalla jechuudha as keessatti. Inni jalqabaa nuti ilaallu classical approach dha jechuudha. Classical approach dha. Classical approach kan jennu kuni classical kan jennu baramaa kan ta'e yookaan immoo dur kan jiru kan durii jechuudha classical jechuun. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee kan probability beekamu jechuudha. Bifa kanaan yeroo baay'ee kan shallagamu kan durii kaasee beekamu akka jechuudha. Hundaafuu probability as keessatti yookaan probability of an event jechuudha classical approach dhaani. Probability of an event wal qixa maal ta'a jechuudha? Number of outcome dha jechuudha. Number of outcome over total number of outcome dha jechuudha. Total number of outcome sanaati jechuudha. Okay, bifa kanaan probability of an event argachuu dandeenya. Kana jechuun maal jechuudha? Karaa biraadhaani number of event sana jechuudha. Number of event yookaan event argamu sana over number of total jechuun immoo number of sample space keenyaati jechuudha. Okay, kana jechuun fakkeenyaan isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf if one ball is drawn from a bag tokko keessa yookaan immoo akkuma borsaa bitu waan akkasitti fudhadha baagii yeroo borsaa gargaaru bakka kanatti fudhachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu baagii contain 5 reds keessa jira, 2 black and 3 white. As keessa 5 red kan ta'e inni kan biraan immoo 2 white kan ta'e fi 2 black kan ta'e fi 3 white tu jira jechuudha. Walumaa galatti meeqatu jira jechuudha? 10 booliitu jira jechuudha yookaan immoo kubbaa 10tu as keessa jira jechuudha baagii kana keessa jechuudha. Yoo ta'e jalqaba maal barbaanna? Find the probability of what? Getting white ball. White ball probability argachuu keenya. Probability white ball argachuu keenya maal ta'a? And biirratti immoo red ball argachuu keenya probability isaa maal ta'a kan jiru gaafatamne jechuudha. Classical approach dhaan yoo jenne that probability of an event wal qixa maal ta'a jenneerra wal qixa ta'a number of event sana ta'uu kan danda'u jennee kan yaadnu over total number of outcome jechuudha. Kana jechuun immoo sample dha jechuudha. This equal with number of event white dha. White balling keenya meeqa ture? White balling keenya 3 ture jechuudha. Achi keessatti 3 jenna jechuudha. Over number of outcome immoo guutummaa isaa number of sample keenya yookaan guutummaa kan jiru kubbaawwan achi keessa guutummaa meeqa? 10 dha jechuudha. Kana jechuun carraan kubbaa isa adii argachuu jechuudha. Carraan kubbaa isa adii argachuu 3 over what? 10 dha jechuudha. Jechuun kubbaawwan 10 keessaa carraan kubbaa adii argachuu keenya carraa 3 qofa qabna jechuudha. Sadan kun keessaa baay'inaan hin jiru jechuudha. Kanaafuu carraa 3 over 4 3 over 10 qabna jennee bifa kanaan probability of an event argachuu dandeenya jechuudha. That for red ball dhaaf immoo jechuudha. Red ball dhaaf maal ta'a? Akkuma kana number of event over number of sample space keenyadha. Innis number of event red ball meeqa ture? Red ball meeqa ture? 5 ture yookaan 5 ture jechuudha. Kubbaa diimaan 5 ture over 10 jechuudha. Maaliif guutummaa isaatti? This kana yeroo isaatti 1 over 2 ta'a jennee bifa kanaan probability of an event maalitti fayyadamnee argachuu dandeenya jechuudha. That classical condition yookaan immoo classical approach itti fayyadamuudhaan bifa kanaan probability of an event fayyadamuu dandeenya jechuudha. Amma immoo kan waliin ilaallu calculating number of outcomes using permutation and combination. Permutation fi combination fayyadamnee akkamittiin number of outcome shallaguu dandeenya. Amma fakkeenyaaf classical approach jedhamti kan fayyadamne akka classical approach fayyadame sanatti permutation fi combination fayyadamuudhaan immoo akkamittiin outcome number of outcome shallaguu dandeenya kan jiru waliin ilaalla jechuudha. Kana amma example dhaan ilaalla. For example amma fakkeenyaaf in playing card
playing kaardii keessatti yookaan immoo biyya keenyatti kaartaa jennee sabeenuu jechuudha. That means kaartaa yookaan kaardiiwwan kaartaa keessatti jechuudha. There are 30 hertz jechuudha. Jechuun kan onneen irra jiru waraqaawwan yookaan kaardii sana irra jechuudha. That kan onneen irra jiru that 13 diyamandiin kan irra jiru immoo 13 ammas kilabiin that flower kan jedhu jechuudha. Warri flower irra jiru immoo 13 fi speediin yookaan warri waraana 13 jechuudha. Yoo ta'e if we draw 4 cards at random yookaan that akka tasaa jechuudha. Akka tasaa maal keessaa fuuna 4 kaardii keessaa fuuna. Kaardiiwwan meeqatu walii galatti? Kaardii 52 dha jechuudha. That 13 yeroo afur hidhamti 52 jechuudha. Kaardiiwwan 52 kana keessaa kaardiiwwan afur fuuna jechuudha. That akka tasaa yookaan immoo that without any systematic miru tokko malee jechuudha. Akkuma tasaa keessaa kaardii afur yeroo fuunu find the probability of getting 3 clubs and 2 spades. As keessatti probabilitiin 3 kilabii argachuu fi 2 speedii argachuu probabilitiin kanaa meeqa ta'a jechuudha. Daala. As keessatti taargetiin keenya permutation moo combination fayyadamne probability shallaguudha jechuudha. Kanaafuu as keessatti permutation moo combination fayyadamna. As keessatti combination fayyadamna jechuudha. Combination. Sababni nuyi combination fayyadamnu maali? Lala probability keessatti gaaffiin gaafa dhufu that conceptii gaaffii sana qabiyyeen gaaffii sana maal fakkaata jettanii hubachuun dirqama jechuudha. That directly lakkoofsa qofaa miti jechuudha. Akka function akkasii miti. As keessatti gaaffiin sun eessa dhaqa jennee kan jennu yaaduu danda'uu qabna jechuudha. Maaliif combination ta'e sababni isaa? Combination jechuun arrange yookaan gochuu orderii tokko yeroo qopheessu yookaan that groupii tokko qopheessuu irratti yeroo baay'ee kan inni hundaa'u jechuudha. Fakkeenyaaf akka example yeroo darbe hojjenne kan combination irratti kan komitee jechuudha. Dubartoota amma kana kan jechaa ture jechuudha. Jechuun achi keessaa komitee ijaaruudha. Kunis as keessaa fuunee kilabii wayii ijaaruudha jechuudha. Malee that it is not specific orderii as keessatti inni guddaan jechuudha. Specific orderii miti ammas keessatti. Laala kilabiiwwan kana keessaa 3 kilabiidha yoo ta'e kaartaa kana keessaa waan kaardii kana keessaa jalqaba isa kan fuute xumura isa kan fuute kan jedhu jiru jechuudha. Permutation yoo ta'e garuu jalqaba kam takka fuudhame orderii sana ilaalcha keessa waan galchuuf nuyi permutation fayyadamnu asitti. Maaliif nuyi asitti waa'ee specific orderii yookaan tartiiba kamiin fuune jalqaba kilabiiwwan kana keessaa isa kamiin fuune speedii dura fuune moo that kamiin dura fuune kan jedhu miti jechuudha. Kan nuyi fayyadamnu jalqaba maal jechuudha keessaa fuuchuuma keenya yookaan kilabii kana keessaa that yookaan kaardii kana kaasuuma keenya yookaan kaardii kana fuuchuuma keenyadha malee kaardii isa kam dura fuune kan jedhu hin jiru jechuudha. Kaardii isa kam dura fuune kan jedhu waan hin jirreef kan nuyi fayyadamnu combinationidha jechuudha. Kanaaf immoo jalqaba total outcome beekuu qabna. That karaawwan nuyi ittiin keessaa fuuchuu dandeenyu that 52 keessaa 13 kana 52 keessaa totaalii beekuu qabna. Totaalii beekuudhaaf immoo maal jenneerra 52 dha jechuudha. Homaat 52 dha guutummaatti kan jiru kan keessaa fuudhame maal inni at random kan keessaa fuudhame 4 dha jechuudha. Okay? 4 kanaaf combination of 52 to the 4 dha jechuudha kan hojjennu. Kanaaf kun maal ta'a 52 jenna jechuudha. Factorial over 52 minus 4 factorial times what 4 factorial ita jechuudha. This equal with 52 factorial over 48 factorial times 4 factorial ita jechuudha. This equal with kunis ol kita maal ta'a jechuudha. 52 times 51 times 50 times 49 times 48 factorial jechuudha dandeenya. Over maaliif jedha factorial 48 waan qabu waliin akka inni baduuf jechuudha. 48 factorial akka waliin salphisuudhaaf jechuudha. Okay? Times 4 times 3 times 2 times 1 jechuudha. Kana booda 48 yaan gaafa badu asitti kana gaafa waliin salphifne jedhu deebiin nuyi dhuma irratti argannu meeqa 200 fi 70 fi 728 jechuudha. 728 kun total outcome keenyadha. Total outcome yookaan guutummaatti kan nuti argannu karaawwan nuti argannu afur keessaa baasuudhaaf 52 keessaa afur fuuchuudhaaf kan nuti argannu isa kanadha jechuudha. Garuu kan nuyi gaafatamne kana miti. Kan nu gaafatamne maalidha? Getting 3 club and 2 spade jechuudha. Probability 3 club fi 2 spade argachuu maalidha kan jedhu. Isa kanaaf immoo maal 3 club fi
maalidha jechuudha? 3 kilabiidhaa fi 2 speedii kan gaafatamne jechuudha. 2 speedii probability argachuu keenyaati jechuudha kan gaafatamne. Okay, isa kana lachiin argachuu waan ta'eef amma immoo maal goona jechuudha? Kan jara kana lachiin kombinaashinii isaanii hojjenna jechuudha. Kombinaashinii jara kana lachiin immoo 3 kan fuunu 3 kilabii meeqa keessaa? Kilabii 13 jirti. Kilabii 13 keessaa 3 fuudhaarra jechuudha. Okay? Asitti akkuma kanadha. Lama speedii lama kan fuunu 13 keessaadha jechuudha. Kanaafuu tootaaliin keenya 13 ta'eera jechuudha. Okay? Jechuun 13 kilabii 13 jira waan ta'eef. Kanaafuu asitti maal ta'a jechuudha? 30 combination 3 times jennee kan isa lamaffaa 30 combination 2 ta'a jechuudha. Okay, combination kana gaafa hojjennu kan isa kana maal ta'a? 30 factorial over 30 minus 3 factorial times what? Times 3 factorial jechuudha. 3 factorial times jennee asitti immoo ammoo maal ta'a jechuudha? 30 factorial over 30 minus 2 factorial times factorial times 2 factorial jechuudha. Okay? Kanaan booda isa kana salphisaa deemu. That 30 factorial 30 times factorial jechuun kana waan ta'eef times 12 times 11 times 10 factorial ni godha. Jala 10 qaba waan ta'eef. That 30 minus 3 immoo 10 dha. 10 factorial times 10 factorial times what? 3 factorial times 3 factorial times inni asii kan qabnu immoo see kana immoo jechuudha. 30 factorial jechuun meeqadha? 30 times 12 times 11 factorial gochuu ni danda'a. Jala maaliif 11 argachuu ni danda'a waan ta'eef. That 11 factorial times what? 2 factorial. 2 factorial jechuun 2 times 1 dha jechuudha. Kana booda ilaala asitti 10 factorial 10 factorial asittis 11 factorial 11 factorial jechuudha. Gaafa balleessu this equal with gaafa kan waliin baay'isee guutummaa isaatti jechuudha. Guutummaa isaa gaafa waliin baay'isee jiru meeqa argadda? 22 fi 338 jechuudha. Daat kun immoo maali jechuudha? Outcome yookaan immoo combinationii maaliiti? Combinationii 3 kilabiitii fi combinationii 2 speedii argachuu kootiiti jechuudha. Amma maaliin barbaada jechuudha? Probability yookaan number of probability isaanii barbaaduu nan danda'a jechuudha. Number of probability isaanii amma akkamittiin barbaada? Number of probability or probability of an eventiin keenya eventiin kan 3 kilabii fi 2 speedii maal ta'a jechuudha? Kan lacheen isaanii amma maal ta'a jechuudha? Combination of 30 club to 3 jechuun 3 MT 3 club MT meeqa keessaa kan fuudhudha? 30 keessaa fuuna jechuudha. Times 30 combination 2 over jennee kan tootaalii isa jalqaba barbaannisan jechuudha. Daat meeqa ture? 200 fi 70 fi 728 jechuudha. Daat isa irra keessaa kanas arganne isin kun immoo qixame qada 22 fi 308 jechuudha. Over maaliiti? 270 270,728 dha jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Probability argachuu keenya yookaan probability 3 kilabiitii fi 2 speedii argachuu keenya from 52 irraa gaafa kaardii 4 fuunu. Lala kaardiiwwan 52 keessaa kaardii 4 gaafa fuunu carraan 3 kilabiitii fi 3 speedii argachuu keenya 22,308 over 270,228 dha jechuudha. That carraanii 3 kilabiitii fi 2 kilabii 2 speedii argachuu keenya kana ta'a jechuudha. Kana gaafa galchinu 0.08 ta'uu danda'a. That kana jechuun immoo 8 over 25 hedduu wal qixa jechuudha. Okay? Gaafa salphina jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? 8 over 100 dha jechuudha. Dhiifama asitti 1 over 25 hedduu wal qixa jechuudha. Kana immoo gaafa salphina jechuudha. Kana jechuun dhibba keessaa parsantaa 8 qofa carraa 3 kilabiitiif 2 speedii fuuchuu qabna jechuudha. Jennee bifa kanaan kombinaashinii fayyadamnee maal hojjechuu dandeenya jechuudha? Probability of an event hojjechuu dandeenya yookaan shallaguu dandeenya jechuudha. Amma immoo kan waliin ilaallu empirical or relative
frequency approach dha jechuudha. Jalqaba maal laallee turre isa classical approach ni. Classical approach wajjin walitti dhiyaata. Garuu classical approach wajjin walitti dhiyaate. Garaagarummaa jiru kun nambarii eventii sanaatu hin taane deddeebii amma kamtu jira wanti sun baay'ina isaa irratti hundaa'a jechuudha. Yookaan frequency irratti hundaa'a jechuudha. Frequency wanta sana irratti hundaa'a jechuudha. Yookaan frequency element yookaan objectii achi keessatti argamu sana irratti hundaa'a jechuudha. Inni kunis probability of an event maal ta'a? Probability of an event wal qixa ta'a frequency of an event sana irratti jechuudha. Eventiin sun kan taateen suni ammam deddeebi'e kan yeroo irratti jechuudha. Frequency of an event jechuudha. Of an event sana irratti jechuudha. Over maaliti jechuudha? Total number of observation jechuudha. Total number of observation. That second irratti hundaa'a jechuudha. Inni kun maaltu na frequency irratti jechuudha. Frequency over total number of observation yookaan observation eventii hundaa kan wal qabatu jechuudha. Inni kun eventii tokkitti keessaa kan shallagaa jiru ta'e over total number of observation jechuudha. Inni kunis bifa simboliitiin frequency of an event over total number of observation jennee bifa kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Kana fakkeenyaan gaafa ilaallu example from a group of 20 people group yookaan garee namoota 20 of keessaa qabu tokko keessaa garee sana keessa namoota 20tu jiru jechuudha. Garee tokko jira garee sana keessa namoota 20tu jiru jechuudha. Namoota 20 kana keessaa their favorite sport for 5 of them is tennis. Namoota 5 as keessa jiran kana keessaa namoota 5 fi maalidha tennisidha jechuudha. Favorite sport isaanii favorite sport isaanii tennisidha jechuudha. What about 7 of them? 7 of them that namoota torbaaf ammoo volleyballidha. That volleyball jechuudha kan namoota torbaa. And 8 of them namoota 8tiif ammoo 8 of them is football. Namoota 8 immoo maal jaallatu jechuudha? Footballidha jechuudha. Kan kubbaa miilaa jaallatu jechuudha caalaatti. Yoo ta'e what is the probability of a person with favorite sport is football? Kan favorite sportiin isaa footballii ta'e meeqadha? Probability of probability isaa meeqadha? Probability akkuma jennee as keessatti frequency dha. Frequency kan jennee bidhaadha deddeebii taateewwan kanaatiif jechuudha. Kan namoota 5 kan namoota 7 kan namoota 8 keessaa kan barbaadaa yeroo probability of an event kan warra abbaa warra footballii ta'e jechuudha. Favorite sportiin isaa yookaan immoo sportiin jedhe baay'ee jaallatanu kan footballii ta'e jechuudha kan gaatan. Daat kan jedhaa waqtii maal ta'a jechuudha? Total frequency yookaan number of frequency jechuudha. Number of frequency of event sana over total number of observation is equal with number of frequency keenya kan football meeqadha 80 jechuudha. Over total number of observation meeqadha 20 jechuudha. Groupii sana keessa namoota 20tu jiru waan ta'eef jechuudha. Okay? Kanaafuu kanammoo yeroo salphisnu meeqa ta'a jechuudha? 8 over 20 jechuun ammoo 2 over 5 dha jechuudha. Inni bifa kanaan maal argachuu dandeenya? Probability of an event frequency sanatti fayyadamne argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kan waliin ilaallu the axiomatic approach of probability. Axiomatic approach of probability jalatti wantoota garaa garaa ilaalla. Inni jalqaba probability of an event always yeroo hundayyuu greater than of an event yeroo hundayyuu greater than or equal to what? 0. Probability of an event tokko negatiiva ta'uu hin danda'u jechuun yoo wanti sun hin ta'a ta'ee meeqadha? 1dha. That probability of sample space jechuudha equal to 1dha jechuudha. Hin ta'a yookaan immoo carraan ta'umsaasaa kan mirkanaa'e yoo ta'e 1dha jechuudha. Okay? Carraan ta'umsaasaa hin jiru yoo ta'e wanti sun hin ta'u yoo ta'e immoo probability isaa 0dha jechuudha. Okay? Kanaafuu amma fakkeenyaaf daa'ii tokko jechuudha rool goonaa jiru. Daa'ii tokko gaafa rool goonu torba achi keessatti argamuu hin dandeessu. Carraan torba argamuu maal jechuudha? 0 jechuudha. Kanaafuu probabilitiin torba argamuu kun 0dha jechuudha. Negatiivan ta'an ta'u jechuudha. Okay. Inni kan biraan immoo sample spacing probability of sample spacing isaa immoo meeqadha jechuudha? Probability of sample space wajjin wal qixa yoo ta'e probability of sample space over probability of eventiin keenya or probability of eventii wal qixa probability of sample space jechuun sample space over sample space jechuun meeqa jechuudha? 6 over 6 dha jechuudha. Is equal to 1 dha jechuudha. 1 ol darbuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu probability of an eventiin gidduu kanatti argama jechuudha. Yeroo hundayyuu gidduu kanatti argama jechuudha.
Kanaafu qormaata irratti amma ka'ee probabilitiin -1 dha -2 dha yookaan -100 dha yoo jedhe yoo immoo 10 jedhe maal gochuun ni filachuun qabdan jechuudha. Probabilitiin maal waan ta'eef 1 dhaa fi 0 gidduutti kan argamudha. Probabilitii carraan ta'uunsaa waan sana kan hin taane yoo ta'e kan ta'uu hin dandeenye yoo ta'e 0 ta'a, kan ta'uu danda'u shuurii yoo ta'e 1 dha. Kanneen ta'uudhaaf immoo namaan galle jechuun kan mirkanaa'an ta'anii immoo gidduu kanatti argamu jechuudha. Kanaafuu probability of an event bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan probability of event 1 event 1 union probability of event 2 jechuudha. Walqixataa probability of an event 1 plus probability of event 2. Probability event 1 union event 2 barbaad yoo siniin jedhe probability of event 1 barbaadanii plus probability of event 2 barbaadanii argachuu dandeessu jechuudha. Bifa kanaan argachuu dandeenya. Kun garuu kan inni ta'uu danda'u if what asitti kun ulaagaatu jechuudha. If what if E1 or event 1 and event 2 keenya maal ta'uu qabu jechuudha. Mutually exclusive ta'uu qabu jechuudha. Are mutually exclusive that mutually exclusive yoo eventiiwwan kun ta'an maal ta'a jechuudha. That kana ta'a jechuudha. Yoo isaan mutually exclusive hin taane ta'uu hin danda'u jechuudha. Kana biraa jechuun that bifa kanaan shallaguu hin dandeenyu jechuudha. Bifa kanaan shallaguudhaaf probability of event 1 union event 2 equal with probability of event 1 plus probability of event 2 jennee shallaguudhaaf maal ta'uu qaba? E1 and E2 mutually exclusive ta'uu qabu. Mutually exclusive maal akka ta'e ilaallee yeroo darbe. Mutually exclusive jechuun immoo E1 and E2 ni intersect yoo godhan jechuudha. Intersect yoo godhanii that maal ta'uu qabu jechuudha? Impiti seetii ta'uu qabu jechuun intersection uumaatu gidduu isaanii jiraachuu qabu jechuudha. Yoo intersection uumaatu gidduu isaanii dhibe isa kana fayyadamee hojjechuu dandeenya. Yookaan formulaa kanatti fayyadamuu dandeenya. Inni kan biraan immoo probability of not events or probability of complement event jechuu dandeenya. Eventii sanarraa adda kan ta'e probability amma fakkeenyaaf ilaala. Sample spacing keenya sample spacing wal qixaa 1 2 3 jenneerra yoo ta'e eventiin kan keenya immoo wal qixataa 1 and 2 dha yoo ta'e laala asitti event complement yookaan eventii kana keessatti elementiin hin argamne eenyuuni elementiin eventii kana keessatti hin argamne 3 dha jechuudha. Okay, kanaafu probabilitiin 3 jechuudha. Kana biraati isinii galee probabilitiin 3 yookaan probabilitiin event complement wal qixataa 1 minus probability of an eventii sanaati jechuudha. Bifa kanaan arganna jechuun probabilitiin event complement yookaan probabilitiin isa eventii ta'uu hin dandeenye isa eventii keenya keessa hin jirre garuu maal keessa jira? Sample space keessa kan jiru jechuudha. Elementiin sun sample space keessa jiraate eventii keessa kan hin jirre yoo ta'e probability isaa maal gochuu dandeenya? 1 minus probability of an eventii sanaatiin arganna jechuudha. For example when throwing a die yeroo die tokko darbannu jechuudha. What is the probability of getting not prime number? Lala die tokko darbanne yoo die tokko darbannu probabilitiin prime number argachuu dhabuu keenya meeqadha? Not prime number jecha not prime number argachuu dhabuun keenya meeqadha? Kana jechuun probability of eventiin keenya maal jechuudha? Kanneen prime number ta'anidha jechuudha. Eventiin keenya prime number dha jechuun kan gaafatamaa rumaa not prime dha waan ta'eef kan gaafatamaa not prime dha kan eventii nuu ta'u ammasitti kanaafu eventii kan nuu ta'u eventiin keenya maal jechuudha? Prime number dha jechuudha. Garuu asitti kan gaafatamaa maali? Not prime not prime kana argachuudhaaf jalqaba isa eventii argachuu qabna jechuudha. Inni kun maalidha? Kan gaafatamne asitti not eventii dha jennee afran asitti not eventii dha kan gaafatamne nummoo jalqaba eventii beekuu qabna jechuudha. Maal gochuudhaaf? 1 minus probability of eventii gochuudhaaf eenyuun probability of an not eventii yookaan complement eventii wal qixa 1 minus kana gochuudhaaf jechuudha. Kanaaf jalqaba eventiitti kan argachuu qabna jechuudha. Okay, eventii meeqa taari? Eventiin kan keenya jechuun lakkoofsa prime jechuudha. Not eventiin not prime erga ta'eeti eventiin immoo prime dha jechuudha. Not eventiin prime dha miti ayyee
eventii kan ta'e prime ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu prime eessarraa jalqaba jechuudha. Daa'ii yeroo darbannu sample spacing keenya yookaan immoo daat guutummaatti kan qabnu eenyudha. Daa'ii yeroo darbannu sample space beekama jalqaba. Sample space equal with total outcome dha jechuudha. Sample spacing ta'uu kan danda'u 1 2 3 4 5 6 dha jechuudha. Yoo ta'e kun sample space keenyadha. Yoo ta'e eventii barbaanna. Eventii nuyi kana keessa prime number kan ta'e barbaanna jechuudha. Prime number kan ta'e waan prime miti composite miti jenneerra. Prime number jechuun jalqaba maali? Prime number jechuun ofii isaatii fi the number divisible by what itself and one. Tokkoof ofii isaatiif kan hiramudha jechuudha. Lakkoofsa fakkeenyaaf 2 fudhachuu dandeenya jechuudha. 2 lamaaf hiramti, 1 dhaaf hiramti. Kanaafuu prime number dha jechuudha. Okay. 2 dha jechuudha. Amma fakkeenyaaf eventii keenyatti kan argamu 3 is akkasuma 4 ta'uu danda'u. Maaliif 4 dhaaf ni hirama, 2 dhaaf ni hirama, 1 dhaaf ni hirama waan ta'eef ta'uu danda'u 5 dha jechuudha kan biraa. 5 isaan kana jechuudha eventiin keenya. Kanaafuu probability eventii meeqadha jalqaba? Probability eventii keenya wal qixa ta'a maal? Eventii lakkoofsa eventii keenyaatiin argachuu dandeenya. Innis meeqadha? 3 over probably total number total outcome keenya meeqadha? 6 dha jechuudha. Hayyee kana yoo ta'e amma maal barbaanna jechuudha? Probability of not event. Probability of not eventii wal qixa maal ta'a jenneerra? 1 minus probability of an event dha jenneerra. Okay, that 1 kana jechuun immoo 1 minus probability of an event dha jechuun immoo eventiin keenya meeqadha? 3 over 6 dha jechuudha. Kana gaafa wal duraa hir'isnu meeqadha? Cross godha 6 minus 3 over 6 dha jechuudha. This equal with 3 over 6 dha jechuudha. Probability of not eventiin keenya wal qixa meeqa jechuudha? Kana biraadhaan 1 over 2 dha. Inni bifa kanaan shallaguu dandeenya jechuudha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura. Baay'een isin jaalladha. Please viidiyoo kana immoo hiriyoota keessanii share godhaa. Viidiyoo yoo laayik gootan algooriizimii yuutuubiitiin baay'ee deema waan ta'eef akkasidha. Hundaafuu nagaatti.